Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota iftootuub akkam jirtu nagaa keessanii nageenya rabbii bakkuma jirtanitti isin wajjiniin haa jiraatu jecha. Maashaallah tabaarakallah baga rabbiin yoonaan isin gahe walumaa keenyallee baga rabbiin yoonaan nu gahe. Ergaa xiqqoon qabadhee dhufee har'a kana. Ergaan kun ijoollee kaayirootiif akkanaaf dabarsan akka sheerinaaf gootan abdiin qaba. Anillee keessan sheerinaan godhaaf inshallah. Asli boy or asli onni sabaa kan jedhamu sanaaf jechuudha. Maqaa YouTube isaa misleenya asli boy kan jedhamu sanaafi ergaa koo dabarsuun barbaade. Sababni ergaa koo dabarsuu barbaadeefis liivii kareessa bahee waraabee irratti Jarri kaayiroo silaayyuu siinoo mubaarak musammaa baafnaan sammuun jaraa badaa hojjetanatti hin fakkaatu bal'inaan sammuun jaraa miknaatum haasaan jaraa gochi jaraa waan baay'ee namatti tolu miti siinoo mubaarak musammaa baafnaan achi keessaa namni qalbiidhaan yaadee asabu mubaarak musammaa qofa akka ilaalcha kootti jechuudha. Jarri kan kabajaan qabdanu kabajaa nama of kabajetu nama kabajasi. Kabajaa hin qabdanu kanaafuyyuu na of olchaan isiniin jedha garuu ergaa gabaabdu wayin isiniif isaaf dabarsuu barbaade jechuudha. Asli boy or asli onni sabaa maqaa kana namummaa ofirra kaasila. Innaa wanti irratti dubbachuu barbaade yeroo hunda ni dubbata mucaan kun yeroo hunda haasaan taane nu dubbata garuu immoo maadri hasa ani jechuun bakka jira miti inni haasa'u boriif hin jedhanu wama afaan jaraa dhufe irrattidha kan dabarsanu akkuma arge darbatu garuu nu muslimni tokko immoo akhlaaqa keessatti haasaa barachuun akkaataa haasaatti haasa'anu kun nama kaffaasisa moo nama hin kaffaasisu kun namatti dhagahamu moo namatti hin dhagahamu kun adaba keessaa isa tokko ta'uu qaba ture dhas immoo adaba tokko haasaa adhuma akkaataan itti haasa'anu adaba barbaachisa. Arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa kan jedhamu jara biratti maadrii tarii bootaa wal jijjiiran natti fakkaata hin kabajamu bicha. Arrijaalu alqawwaamuuna ala nisaa kan jedhu kun jara biratti hin hojjetu natti fakkaata miknaatum kan hojjetee hojjechiisan dhiirri hojjetu aslaan. Arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa kan jedhu kana bakka jira miti jara biratti dhagahanii sun beekanu haa ta'uu sitti dhagahuudhaaf deemanis haa ta'uu beeku wanta akka jira miidiyaa hordofus hin jiru. Musalsala Turkii irratti yeroo dabarsu natti fakkaata waa'ee diinii kanas badaa quba qaban natti hin fakkaatu garuu immoo wanti jechuu barbaadu aslaan ilmi dhiiraa tokko gatii surrii uffatee fi miti kan inni dhiira jedhamuu danda'u. Sammaan dazaammaa kone kon namni kaaniyyuu surriin uffata bara namni kaaniyyuu surriin uffata dubartiin durbiyyuu surriin uffatti dhiirri tokko surrii uffate qofaaf dhiira jedhamuu hin danda'u. Jarri akkas natti fakkaata jechanni liivii kaleessaa irratti bahee dubbate dhiirri kaayiroo warqeedha jettee turte gurbaanni sun jedhee ture jechuudha. Dhiirri kaayiroo warqeedha waat dhoqqeedha isin maal warqeedha asiran warqummaa waa tokkoyyuu hin beektanu warqee daarii keessa warqeen iyyuu hin baane ijoollee kaayiroo jechuudha siinoo mubaarak musammaa baaseera miknaatum hamma yoonaataman argutti mubaarak musammaa kaayirii qofa isaa hojjetuun argaa kanaafan siinoo sabaasu kan hin barbaade jechuudha. Isin warqeetuun taane dhoqqeedha. Silazii ijoolleen warroon kaayiroo hojjetanus ta'ee jechuudha keessatan warroonni kaayiroo hojjetanu gidoo keessan fixxanii dhiira kan nyaachistanu isa irratti iyyuu halaalaan otoo hin taane haraamaan dhiira irratti dhiyaattanii dhiira kan nyaachistanu ani isiniif hin gadda garuu immoo namni tokko gowwaanii bichaa gin maadrii tirfii haasaa kana haasa'uu irraa mannaa dhiisuu wayyaa. Gowwoomuun kun ajaadha gowwaan hin dhalatin dhalatuun guddatiin jedhe Oromoon waa malee akkasiin jenne kanaafiyyuu mee of madaala namarraa baradha
haxxeen namarraa barataa gowwaan immoo ofirraa barataa jedhani. Namarraa inna laaltanuu inna nama laaltanuu mucaan kun hamma fakkeenyaaf namoonni baay'een jechuudha kan dhiitamanii kulaalitiin dhukkubsataaranus ni jira jedheera mucaan sun inna dubbatu liivii irratti mubaarak musamman na dubbatu jechuudha. Baay'ina keessaniin miidhamaa jiraataa jirtu. Miidhamaa jiraachuun immoo wanti biyyi keenya illee kana qiyaamaa keessa jiru firii damiidhaan jiraanna jechuudha. Biyya firii akkasii keessatti immoo dhiira tokkoof jettanii wanti isin dhiitamaa jiraattanuuf maaliif akka ta'e naa galuu baatus garuu hin dhiitaminaan jedha. Shamarran enna miidhamtu dhugaa dubbachuuf an keessi ko akka ibiddaan boba ibiddana bakka ለምን እንደሆነ ባላቅም ያቃጥለኛል ይሰማኛል። ከናፊዩ ijoolleen kaayiroo qofa osoo hin taane shamarran biyya kamiyyuu miidhamuun qabdanu innis mana madaamitti miidhamtan yoomi isin hanqatee jennaan baataniis kan miidhamtanu maaliif miidhaminaa obboleeyyan kiyyaa of kabachiisuu kan danda'u isinidha. Of kabachiisaa mee ji'a lama sadi isin dhiirarraa birrii kutaati waan inni isinii ta'uu hin argitu. Dhiirri birrii keetii jedhee dhufu mataadhaan agaragalu ባናቱ ይተከል ለብርሽ ብሎ የሚመጣ ወንድ እኛ ወርቅነን የሚባል ነገር ግን እኔ ጋር አይሰራም። ለሚሰራ ጋር ይስራ እንጂ እናንተ ወርቅ ሳትሆኑ ጭቃ ናችሁ ማለት ፈልጋለሁ የካይሮ ወንዶች ማለት ነው። ሲጀመራከ እንደ ሴት ራሳችሁን በቃ ሞሻሽራችሁ መውጣት እንጂ ስራ አታቆም እንደ ወጣችሁ አትሰሩም። የሴትን ጉልበት ከምትበሉ ወጡና ስሩ እስቲ እንደሰው እስቲ እንደሰው ተንቀሳቀሱ። እስቲ እንደ ወንድ እስቲ ተንቀሳቀሱና ካይሮ ውስጥ ስራ አለ። ለምንድን ነው ማይኖረው? አለ። እናንተ ምን ነው የሌሎች ወንዶች ምን ነው ኦሮሞ ብቻ ነው እንደዛ ውስጥ ተጠራቀመ ኦሮሞ ቅፋ ወንተች ከሰት ወልድ ቀባሜ ጀሪካማ አይፈጀተኒ ኛታ ጅራኒ መሐመድ ነው ማን ነው የሚባለው ያ ስልጤን ሱን ጀቹዳ ኢሳ መነሚ ጫሩኑ ነገር ሲፍኔ ሆጂ ደቹዳ መነሚ ጫ ሰዓቲን እንኑ አገር ሲሰጅራ ዲራ ያከሲት ሆጀቴት የቹዳ ካን ቡልቹ መሌ ዱርባሚቲ ካን ኢራ ቡልቹ ቀብዱ ዱርባሚቲ ካን ጫብዴ ዲራ ቡልቹ ቀብዱ ዱዩሲ ጀቹ ዲሪ ሀርከ ዱርባ ኢላልቱ ዱዩሲ ዳአናቱ ስኒን ጀዴ ዲሪ ሀርከ ዱርባ ቴሴ ኤገቱ ዱዩሲ dhiira duyyuusii irraa immoo rabbi nu haa eegu. Dhiira duyyuusii dhiiraan hojjenne dhiira paaworii hin qabne dhiira giidoo hin qabne dhiira harka durbaa qofa eeggattutti heerumuutti horumuu dhiisanii dhaabatanii hafuu wayya zaatet kana dubbiin jirtu bakka kanuma jechuudha. Malee dhiirri tokko dhufeesi jaallate birrii keetii yoo jedhe aslan gaafa birriin kee dhume si dhiisee deema maal argattameeme kunoo akka kana maraachuudha gaafa ni si dhiisee deeme. Isayyuummoo bakka namni tokko hin jaallata hin dhiisa miti birrii keetii yoo jedhe gaafa sana addaan baafachuu dandeessu. Gaafa manni birrii kee si gaafatu xallaq deemi biraa. Erga yoomiitii ustaazotni ni dubbatanii namni taraaniin dubbataa namni kaaniin dubbataa waa'ee birrii keessan shamarran birrii keessan baraati dhiira nyaachisuutti maatii keetti ergitee maatiin kee kukkutee biddatti naquu sii wayya an akkasitti fudhadha gama kootiin jechuudha. Dhiira meeqa argineera kan nyaatee liqimsee mormu dhiira meeqa argine. Kanaafuu obboleeyyan kiyya of qusadhaa please of qusadhaa obboleeyyan dhiiraa immoo jechuudha. Warroonni qalbiin keessan birriin fuutee meemee qalbii keessanitti deebi'aati akka haadharraa dhuftan akka shamarranirraa dhalattan hin dagatina. Okay? Akka shamarrirraa dhalattan hin dagatina. Kaasatan ijoolleen kaayiroo jechuudha. Afaan keessan adaban dhabsiisina. Afaan keessaniif meemee ziippii bitaa takka cufadhaame afaan keessan. Maalikoo ituma sooshaal miidiyaa irratti birrii argachuudhaaf ta'eeyyuu jechuudha. Dhas dammoo yoo ta'esi garuummoo waan adda addaa waan bashannana adda addaa gootanii nu arrabsuu keessaa baatanii shamarran arrabsuu keessaa baatanii waan adda addaa hojjettanii nyaachuu ni dandeessan. Social media kanarraa jechuudha yoo faayidaadhaaf taate ta'e kan isin hojjettan kanan ta'u taanaan immoo mee bakka shamarran mana madaamitti mataa sachoosaa jirtanii harkumaan isin dhaggeeffatanii harkumaan mataa bowwaafatanii kanaafiyyuu mataa bowwurraayis haa baraarru shamarran keenya meemee ol of qusadhaa irdaataa gaafadhaa irdaataanii fi kara jaalalaatiin walitti dhiyaattanii nyaachuun adda bar irdaataa koo nama gammach
an gama kootiin kennuu na gammachiisa kennii sadaqaadha jedhee kan kennu na gammachiisa garuu immoo kennisiin si jaalladheera si du'eera jettanii jechuudha shamarran nyaattanuu inni waan hin taanedha tokkoffaa arrabni keessan sagaxeetu arrabni keessan bakka bicha gan an ekelee jechuun hin barbaadu hamma gabaabinaan ergaan kuni wanti akkanaa qaqqabu an barbaadu asliidhaaf daarektii malikteen እንድታደርሱልኝ ነው የምፈልገው ምክንያቱም jechinni kaleessa liivii irratti jedhee tokkoon saatiin jechuudha waan baay'ee mucaasin ክሮክሲ dhugde sunillee sammuunsi itti dhagahamaa kan jedhu qinxaataa hilaataasibu ደደብነታችሁ ጅልነታችሁ ሰገጤነታችሁ በቃ ብቻ ግን እናንተ በቃ ማለት ሲኒን ጀ ዋተኩ ወንቲ ሲኒን ከነጀደኑ hinjiru ሰገጤነታታ በቃ ሰገጤ ሲዱማቲ ሲል ደሞ አታፍርም እንዴ ከየት ያመጣክ ብር ነው ታዲያ ወፈታ አዳ ቢተተኒሳን ወፈታ አዳ ቢተደ ጆለን ጃለለን ነራቀበምተን ያሞ ክሮክሲ ዱደኝ ነው ዋት በሬድ መኪስ ከመነ ደራረብኝ ነምኒ ስር ሲጃለቴ ክሮክሲ ሲዱግ ሱማ ስሊዳ ንክ ሐሳን ኩን ከንስ keessa bay meenamni bareeduma fuulaa osoon taane bareeduma keessaatu caala waan ta'eef keessan bareechuuf yaala ምክንያቱም namni keessisa bareedaan waa bicha ግን namni tokko keessa saati malee irra keessa saati miti malkiin irra keessa hinbada keessimmoo hinbadu waan ta'eef mimi bareechaati keessan qulqulleessuudhaaf yaala afaan keessan xiraasan ammoo nurraa dhaaba bakka nurraa dhaaba ስድባችሁን ከላችን ላይ አቁሙ ፕሊዝ ከላችን ላይ አቁሙ ምላሳችሁን ሐመከኛን ገሰኑ መቃከኛን ሞለፈን ከሰኑ ይጆሌ ቢያረባ ጆሌ ብር ያረባ ጋር ልጆች ይጣቢ የላችሁም የእግራችን ይጣቢ የላችሁም ይጣቢ ሚለከኛን ቀብደኑ ይጣቢ ሚለከኛ ጀቹላ ሐመከኛን ገሰኑ እኛኮ ቢበዛም ቢያንስም ሰርተን ያገኘን ነው ሰርተን የተቸገረውን ይረዳን ነው ሰርተን ፋሚሊን ይረዳን ነው ሰርተን ሀገራችን ይረዳን ነው እናንተ ግን ቁጭ ብላችሁ ከመንግስት መጠበቅ እንጂ ምንም የላችሁም በቃ ምንም ያላችሁ አንድና አንድ ምላሳችሁ ብቻ ነው አለቀ ከዚህ ምላሳችሁ ግን ራሳችሁን ቆጥቡ በቃ ተውንኛን አትንኩን እባካችሁ ጭንቅላታችንን አትበጥብጡ nuumati sinilaala ammoo namni biraa namni sinilaalu hinjiru nu torbii tokko sinilaalle bakka galtan iyyuun beektan kanuma kan inni asirratti dubbachuu barbaadu kana caalaa deemuun barbaadu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ergaa ko kana aslii xaannaagaa aslii mucaa arsiisan naannaagaa kanas immoo gandummaadhaan gandummaadhaaf hin jenne bas bicha gana akkasiniif galuuf jedheetan